Hawaasni biyya Jarman magaalaa Nuremberg naannoo isheetti argamtan martinuu aaga dhagaya. Sidiin walaloo addaa mata dureen isaa waliin caala jedhu kan waloo Hussein Dabalaaf waloo Shaggaa Baadiyyaatiin barreeffame eebbifamuuf guyyaan isaa ni gahe. Eeyyee ji'oottan hedduudhaaf yoom gaha jettanii hawwii fedhii guddaan eeggachaa turtanii ji'i torbanitti torbanoonnis guyyaan sa'aatiin daqiiqaan sekondii maayikirootti jijjiirame yeroon bakka bu'ee Meey 13 bara 2023 biyya Jarman magaalaa Nuremberg bakka Laapsiger Straasee 25 jedhamutti guyyaa gaaf sanbata duraa yookaan Saturday waaree booda sa'a 13 irraa eegalee qophiilee bashannanaa hedduun dabaalamee eebbifamuudhaaf haal dureewwan martuu xumurame. Baga gammadni waliin caala jedhee sagalee koolkaasee yoon waamu maqaasaa waloomuun tokkoomuu caalanii argamu akka ta'e bu'aansaa ifatti mul'isa. Qabiyyeen keessasaa jechootni jajjaboon yaada guddaa qaban walitti dhufanii duraaf duuba dinqiin tarree naqamanii isa fagoo dhiheessu daandii dheeraa gabaabsu kan wal dhabe araarsu dhukkubsataa yaalanii dhibee isaarraa fayyisu. Waliin caala. Ajaa'iba sagantaa eebba CD walaloo kanaas ilaalchisee qophiileen bashannanaa isiniif qophaa'anii silaa waan jechaa nama dhabsiisu. Weellistootniif walaloowwan jajjaboo artiistootni Oromoo gurguddoon biyya Jarman keessa jiraatan kanneen hojii isaaniitiin jaallan warri nuti ajaa'ibsiifannu hundillee miidhagina sagantaa kanaati. Akkasumas walaloowwan qaxalee biyya keenyaas qaamaan dachee Oromiyaa keessa taa'anii toora onlaayinii seenuudhaan walaloowwan mimmiidhagoo ni dhiheessu isin bashannansiisaa dhaamsa guddaa dabarsu. Maal kana qofa mootorri aartii keenyaa kan guddinaaf dagaagina aartiif artiistota Oromoo hedduu riqicha ta'ee hojjete dungoo ta'ees ofii baqee isaan ibsaa addunyaa maratti beeksise. Qabsoo bilisummaa Oromoos aartiimaan finiinsaa fuula duratti tarkaanfachiisaa kan har'a ga'e qindeessaa muuziqaa editaraa abbaan yuutuubii Raayyaa Studio dargaggoon Abrahaam Raayyaa dachii Oromiyaa irraa ka'ee kiiloomeetira hedduu imalee gaaraaf tulluu bu'ee ba'ee malkaa hedduus qaxxaamuree keessummaa kabajaa qophii kanaa ta'uun biyya Jarman bakka sagantaa keenyaatti argamee qophichatti simboora dabrees uummata Oromoo maraan simannaan addaa taasifamaaf. Sagantaawwan guyyaa kanaa walaloowwan mimmiidhagoo dhagahaa dhaggeeffachaa sammuu hojiif barnootaan muddame kan ittiin bohaarfannu humna jabaa walaloon qabu kan keessatti arginu. Sirboota mimmi'aawootiin shubbisaa dhiichisaa ragadaa heellee sirbaa kan ittiin bashannan. Akkasumas nyaataa fi dhugaatii akka addaatti dhiyaatu dhandhamaa soorachaa dhugaa habbuuqqachaa quufnee kan ittiin waliin bashaanu. Aboo maal himeetan maal dhiisa walumaa galatti eebuu aartii barootaaf qabdan kan ittiin bahattanidha. Waliin caala maarree uummatni Oromoo biyya Jarman magaalaa Nurembergiif naannoo isheetti argamtan martinuu maatiif hiriyaa jaalalleef obbolaa keessan affeertanii yoo dhuftan dhangaa aartii qophaa'ee walumaan sooranna CD walaloo keenyas waliin eebbifanna jennee kabajaaf jaalalaan isin affeerre irraa hin hafinaa. Bakki sagantaa kanaa biyya Jarman magaalaa Nuremberg bakka Laapsiger Straasee 25 jedhamu kan lakkoofsi saanduqa poostaa isaa 9491 Nuremberg yoo ta'u guyyaa gaafa sanbata duraa yookaan Saturday waaree booda sa'a 13 irraa eegalee waliin taanee wal agarra. Eeyyee waliin caala irraa hin hafamu.